Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota bareentoo multimedia kunga qophoo teenya kan oduutii fi xiinxala keenya wantoota garaagararraa haala biyya keessatti yeroo ammaan tanaa deemaa jirurraa kan isin biraan geenyu ta'a. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warroonni chaayinaala kanaaf membara taatanii miseensa maatii kanaa taatanii jirtan share godhaa, like godhaa, comment illee godhaa, yaada keessan jala kannadhaa. Wantoonni namoonni haareen immoo comment subscribe godhaa maatii nuutaa isin jennaa wantoota raanii fi akkaataa isin haasoo nu barbaadnu fi xiinxallee isin finnu yoo barbaadan comment jedhan nu barreessaa isin jenna gaa akkuma beekamu biitii keenya yeroo ammaan tanaa haala hamaa keessa jirti. Lixaanis karaa wallaggaa lixaa horroo guduruu wallaggaatiin hawaasni wali bu'ee fannoo fi humnoonni fannootii fi uummata jidduutti gaaga'ama guddaa raawwatee jira karaa adda bilisummaa uummata Oromoo ABO'tiinis wantoonni jedhamaa jirullee numa jira. Akkasuma gaa hidha baay'ee wal qabatee ammas waan mootummaa jiru hidha biyya keessatti ammas miseensa waraanummaatiif nama guururraa kan jirurraa wantoota tokko tokko hanqa muraasa qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaa isin jenna. Akkuma beekamu gaa sirni Abiyyi Ahmad Ali biyya keessatti gaaga'ama guddaa fidaati jira. Yeroo ammaan tanaa fudhanne biyya keessatti qaaleensi jireenyaa dachaa waggaa dabreetiin dachaa meeqaan ol guddatee jira. Hawaasni biyya keessatti illee hedduu rakkoo keessa jiranii. Kana hunda gaffide egaa biyyattii keessatti nagaa buusuu dhabuu, paartiilee siyaasaa biyya keessa jiran mariisisee filannoon akka karaa nagaatiin gaggeeffamtu namni nama barbaadu yookiin ammoo abbaa barbaade karaa nagaatiin akka filaruuf hulaan dimokiraasii jaaman guutumaan guututti biyyattii keessatti cufamuudha. Hungaa oofeetiin namni akka gaaragalu mootummaarraa akka amantii fixatu gariinis akkanii fi mootummaa kana garagalee mootummaa jala taa'ee warri mootummaa keessa taa'us mootummaa saamaa hawaasarraa waan harkatti saammatee maaltu naan gaheedhaan dhimma dhuunfaa isaatii fi dhimma sabaa dhimma biyyaa dagatii keessaa bahu keessa jira. Kanaatu gaa oofee rakkinoonni kun walgee biyyattii keessatti akka gaaga'amansi guddaan uumamu kan godheedha. Yeroo ammaa gaa biyyattii keessatti gaa sirni Abiyyi Ahmad Ali eegee dhufe keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti lubbuun namoota miliyoonatti tilmaamamu Oromiyaa qofa keessatti baatee jirti. Biyyattii keessatti miliyoona lama ol ni ta'a. Gabaasalee waggoota dabran kanaa naannoo Tigraay fi biyyattii keessatti namoota dhumanirraa waraabame gara miliyoonaatii fi oli. Hungaa harki caalu biyya Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan gungaa sirna uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo gooteen aangoo kan qabate yommuu ta'u garuu yeroo aangoo qabate sanatti ani mootummaa Sinota yookiin ammoo kennaadhaan aangoo harkate jechuudhaan yeroo masalirraa uummata Oromoo kan gane yommuu ta'u sirni Abiyyi Ahmad Ali hanga guyyaa har'aatti gaa bu'aa takka uummata Oromootiif oduu buusin hanga guyyaa har'aatti gaaga'amaa fi lafa Oromiyaa lafa dhiigaa daangaa Oromiyaa saaminsaaf karaa baneetti jira. Kun gaa biyyattii keessatti gaa namni hanqafa dhiyoo utaalee hanqafa dhiyoo dhiichiseessa dhumtisaa dhumanuma qabdi. Mootummaan kun waan adeemsa kufaa jiraachuu kan ammoo aangoorraa karaa laafaa jiraachuuti namatti mul'isaa jira. Yoo fudhannee ammoo Oromiyaa keessatti iddoolee garaagaraa karaa ba'a Oromiyaa kanatti gibirri naannoo biraarraa gurramu naannoo wal waraansa keessa jiru yoo xiqqaate naannoo Wallaggaa keessa wal waraansa guddaa jira humnoota hidhatee fi hawaasa jidduutti. Hawaasni naannoo sanii gaa waan beekanicha garmaanii qawwee isaanii qabatanii karaa gaaraa baanii dhugaa isaanii falmachuu haqa isaanii falmachuutti ganamaan deemanii. Tanaaf egaa naannoo san keessatti mootummaan hawaasa tasgabbeessuu malee yookiin ammoo hawaasa irratti xiyyeeffannaa fudhachuu malee dhimmoota gibiraatiin hawaasa irratti fudhatu. Harag bahaa yoo fudhanne immoo bahaa Oromiyaa kana Harargee yoo fudhanne Harargee tana keessatti saaminsa qabeenyaa guddaa raawwachaati jira mootummaan. Fakkeenyaaf yoo fudhatan karaa baankii Siinqeetiin gibirri akka guurramu hawaasarraan hawaasni qusannaa baankii Siinqeetti qusachuu qaba. Baankii Siinqee kana maallaqa walii qabuu qaba jaaniitiin hawaasa akka dirqisiisuuti. Egaa kun taateen guyyaa yeroo jalqabaati biyyattii keessatti kan ta'e bara sirna Abiyyi Ahmad Ali keessa sirni kuni lixaan yoo waraanaan hawaasa miidhaa kan jiraatu ta'e karaa bahaatiin ammoo bifa diinagdeetiin illee hawaasa akka malee miidhaati jira. Qabeenya jimaarraa akka hawaasni faayidoonii fi qabeenya jimaa oomisha fokkotaatti ilaalee namoota gabaa jimaa dhiheessaniif irraa fuudhee qabeenya dhuunfaa kana keessa seenee qabeenya namni dhuunfaadhaan godhachuu danda'u keessa seenee hojjechaati jira jechuudha. Xiyyeeffannaan gaa baha Oromiyaa tana akka malee diinagdeedhaan hawaasni kun akka lafaan kaaneef akkanii fi waan takka keessatti hin hirmaanne sochii siyaasaa keessatti hin hirmaanne aangoo keessatti hin hirmaanne taateen kun karaa bahaa kanaan akka malee raawwatamaati jira. Hungaa kufaatii guddaa fidee dhaloonni biyya sanii akka naannawarraa baqatan qeessaanirraa akka baqatanii biyyoota ollaa akka Soomaaliyaa keessatti baqatanillee kan godhedha. Kana qofaa miti gaa Soomaaliyaa keessatti erga baqatanillee Soomaalee daangaadhaan itti naquudhaan lafa Oromiyaa tan akka saamaniif karaa banee fi nama Oromoo achi keessa jirtuuf biyyoota isaanii keessa jiran akka ajjeesaniif akka barbaadanitti itti fayyadaniif karaa banee laafeensa isaatti silaa inni gaa jabaatee hawaasa kanaaf kan dhaabbatu ta'e warricha keessa jiru san hawaasa miidhuu
tarkaanfii hawaasa irra fudhachuutti hin deemu jechuudha. Isaatu karaa kana hunda banee mootummaan kun gaaga'ama guddaa fi fokkota hawaasa irraan gahaatti jira jechuudha. Sirni Abiyyi Ahmad akkumanii fi waada galee gara aangoo seeneen hanga guyyaa irraatti wanni inni raawwachaa jiru faallaa wantoota waada galee aangootti goreeti baheeti hunga hawaasni ka'ee falmachuu qabaadha. Yoo fudhatu ilaalee dhimma dirree irratti micoo nasiyaa ziyaad bikka aangoonni bulchiinsa magaalattii jiran keessatti kan duuteedha micoon tuni. Tarkaanfii tana gaa mootummaan fudhachuu numa danda'a. Tarkaanfii guddoo irra raawwachuu ni danda'a. Dhimma san akka furmaata harkatu. Haqa akka harkatuuf gochuu numa danda'a. Garuu wantoota kana akka hin gooneef dhiibbaa maallaqa tokko akka nama namni wayii tokko du'ee makiinaan nama jeeftetti maallaqa kafaltii xiqqaa tokko hawaasaaf maatiidhaan fudhachuu qabdan jaanii dirqiidhaan kannanitti jiran. Justice for nasiyaa jee biyya keessaa akkanii fi namoonni tokko ol been dubbanne godhan biyyoota Allah keessaa namoota hiriirratti bahu garii ammoo lafa isinii kanninaa qabeenya isinii kanninaa biyyattii isanii galaa biyyattii isan misoomsaa waan jedhuun hawaasa burjaajeessaniitiin walitti kaasanii warroota biyyaalaa akka sagalee micoota naaf hin taanellee godhaniiti jiran jechuudha. Taateen kun gaayoo fudhannee wantoonni nama Israa'el jiru kun waan baay'ee takka qofa keessatti biyyattii san keessatti tahaa jirudha. Yoo fudhanne karaa lixaatiin horra guduruu wallaggaa hawaasni Harargee waggoota yoo xiqqaate atleast waggoota 25 dura biyya wal horra guduruu wallaggaa kana naannoo kana qubatanii jiran humnoonni fannoo hidhatee hawaasa san tarkaanfii irra fudhatee yoo xiqqaate dubartii qofa gara nama 5 ol ajjeese dubartiin nan ajjeesu seera waraanaa fedhe keessatti yoo diina akka fedhe taate dubartiin ajjeeftu dhiira gangaafatina yoo xiqqaate guyyaa tokko keessatti dhiira 50 ol ajjeese hunga laafina. Mootummaan gaafa inni tolfatee hanga tokko bilisoomse jee tini finfinnee tana keessa wali qabee garee bilisoomte jee hiriira baanee asii finfinnee tana keessa harka shubbisanii harka dhawanii shinoon maal jaanii wanna godhan jechuudha. Kan inni eegaa jiru immoo naannoo finfinnee qofaa jechuudha. Biyyoonni kana immoo Oromiyaa keessa jiran takka immoo biyyattii keessa jiran waan jechuun nama fakkisiisaa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya qabsaa'ota Oromoo cinaa dhaabbadha. Warroota akka Jawaar Mohaammed kana cinaa dhaabbadha. Maaliif yoo jettan fakkeenyaaf roadmap kaa'uu ni danda'a. Namni kun hanqa isallee jibban haqa namaan jibban namni kun nama gaariidha. Namni qabsoo uummata Oromoo kanaaf illee sila dantaadhaaf akka namoota kaan dantaadhaaf bitamee kutuu danda'a ture. Garuu ammoo dantaa bitamuu didee nama hanqa guyyaa irraatti uummata Oromootiif waan hin manaa bahe hanqaan galmaan gahu ittiin fufajee namatti jirudha jechuudha. Kanaaf qabsoo hayyoota Oromoo kana deeggaruu cinaa dhaabbachuu sirnoota kana gizee qofee booda immoo mootummaa dhufuusan keessatti akkamitti aangoonee walqixxummaa uummata Oromoo jiru biratti finna kan jiru irratti xiyyeeffachuu tokkoffaa arra fudhatanii ilaaltan akka Oromootti namoota naannoo sadii qofa namni sirna biyyattii sanii Oromiyaa keessatti tattataa jiru warroonni akka Booranaa, Jimmaa, Harargee maal biyyoonni naannoon isaan kun wantoota kanneen takka irraa guban qaban jechuudha. Kanaaf wanni godhuu qabnu sirnoota kana akka inni qofuuf irratti hojjechuu qabna. Namni keenya illee xiyyeeffannoo itti kanneen mootummaa kana akka gaariitti irratti qabsaa'uu qaba. Yoo irratti qabsoofne malee furmaanni biraa tokko jiru. Furmaanni nuti finnu biyyattii san keessatti inuma jiru. Karaa adda bilisummaa uummata Oromootiin adda bilisummaa uummata Oromoo tarkaanfii garagaa mootummaa irratti illee akka malee tarkaanfii cimaa fudhachaa jira. Karaa tokkoon humnoota faannoo kan hawaasa nagayaa miidhaa jiru irratti illee tarkaanfii fudhachuuf waada galee jira hanga ammaatti garuu tarkaanfii isaa tan nagarree namoonni dhaabota siyaasaa kana kanallee jajjabeessuun dirqama cinaa dhaabbachuun dirqama kanneen hidhatee gaarii jiranis kanneen qabsoo sirna kana qoffisuuf taa'e sirriitti jiranillee dhiibbaa godhuun cinaa dhaabbachuun akka dhiibbaa inni godhuuf cinaa dhaabbachuun hedduu gaariin isin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya xiinxalli keenyaa fi oduuleen guyyaa irraatiif qabanne muraasni hanqana torbaanotas deema kana keessa wantoota gaggaarii babbareedoo ta'anii fi isin barbaadde irraa kan isiniif dhiyaannu ta'a. Nagaan naaturaa isin jenna follow godhaa, subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa namoota biraatiin waliin gahaa isin jenna galatooma hanqa yeroo biraatiin walitti deebinutti.